gammeetii oduuf gara jaallanni tan sinna barsa. Attamoota kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgalarraaf qabnu kunoo. Raayyaan ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kaba'ee deemsa baatii tokko caalaa fudhateen ta'uu fi gama adda afuriin ta'uu uummichi Ministeeraa Abiy Ahmed har'a ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gidduu seensa olaanaa akka qabu hedduu biratti walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan hin barbaadamne ta'uu har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan Dr. Abiy kaayyoon kanaas Tigraayin dabalatee Itiyoophiyaa dadhabsiisuufi jedhan. Kana ilaalchisee gabaasaa Kennedy Abaate Finfinneerraa erge tujubee dhiyeessa. Manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa 5ffaa waggaa hojii 6ffaa irratti walgahii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraana isaa naannoo Tigraay keessa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra ga'uuf seera Itiyoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamu dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraa Itiyoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite kan tuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii ammas walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru. ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ተዋጉ። መቼም ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ሲዋጉ ሁሉ ሐሳብ፣ ሁሉ ፍላጎት፣ ሁሉ ትጥቅ፣ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ኤርትራፍ ኢትዮጵያን ወጎተ ሶዶማፍ ወልወራናን ኤጋን ኢትዮጵያን ጎተ ሶዶማፍ እና ወልወራናን ያዲ መርትኑ ከዲን ሁንዱምቱ ሂዳኖን መርት በጀት መርትኑ ከንሳኒ ቱሬ ጀኔ ኦፊ ኬኝን ጎወምስን ዱበ ኬኝ ሁምኖተ ጉርጉዶቱ ቱራን ስሪት kan margatan Eertiraa shedaddeef unkutoof Itiyoophiyaa shedaddeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa innaa ilaalu akka tilmaama kootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumas wal nyaachaa Tigraay see unkutoofteef Itiyoophiyaa see unkutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara kutee Oromiyaa unkutee arguu ilaalcha jedhu argine jirra. Innaa alabaan immoo Yukireeniin argineerra maaltu ta'aa jira achitti Yukireen bahaaf biyya keenya maqabaat kan ta'aa wal fakkaata taatoleen booda jiran maal fakkaatu Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itiyoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan. Aangawoonni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itiyoophiyaa Maqalee dabalee naannoo sana keessaa kan ba'e injifatame jechuun ibsanis muummichi Ministeera Abiy Yeroo qorannaa geggeessine jedhanii taasise mootummaan waraana gamasii baaseef yeroon haralfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas Itiyoophiyaa rakkoolee kabiroo ishee mudate fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru. Kunis utuu murtaa'een dura kutaalee hawaasaa naannoo Tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaanii hoggana waraanaa waliin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru. Raayyaan waraana naannoo Tigraay dhiisee qabee murna afuritti ramee adeemsa baatii tokko ol fudhateen dubbataniira. Yeroo xabajjii 14 waliin kan walqateen ibsa kennirratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiisellee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii dabalatee qaamota adda addaa galateeffataniiru. Caasaan mootummaa kanan gammatti ture akka itti fufe mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartiin siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'uu dubbaniiru. Qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeerichaa embaasiileef waajjiraalee qoonsilaa 60 jiran keessaa kanneen 30 ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru. Weerara COVID-19 walqabatee waggaa 5f kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa 6ffaaf kan ture manni bakka bu'ootaa walga'iisaa adaa arfaffaa har'a geggeesseen bajata qarshii biliyoona 61.67 raggaasisee jira. Dhukaasa dhabinsa tolfamee raayyaan ittisaa magaalaa Maqalee keessaa hordofee kan mootummaan Itiyoophiyaa garee shororkaatti jedhu TPLF magaalaa Maqalee fi magaalaalee kanneen booddee naannoo irratti haleellaa geessaa kan jiru ta'uu qulqulleessaan odeeffannoo labsii yeroo hatattamaa
beeksisee jira. Maqalee fi magaalota kanneen biroo keessatti bulchiinsa yeroo ta'ee fi raayyaa ittisa waliin wal taatan kan ittiin jedhe namoota nagaa ajjeesaa akka jiru kunis hanqina dhiyeessii gargaarsa dhala namaa hammeessuusaa ibseera. Kana malees dhaabiinsi mootummaan labsee irratti kan ofii tolfachuu dhiise Itiyoophiyaaf hawaasa addunyaa olola injifannoo kan sobaan gowwoomsuun dhageettii argachuuf yaalii godhuun kanneen gargaarsa dhala namaa fi nageenya lammiiwwan isaatii yaaddoo guddaa keessa galchaa akka jiru kanas Itiyoophiyaaf hawaasni addunyaa hubachuu qaba jedha ibsi ba'e. Golli eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma Tigraay irratti ifatti jimaata darbee walgahii gaggeesse yoo ta'u humnootiin Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa gochuu akka qaban tokkummaan mootummootaa hubachiisee jira. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hambisuuf rakkoo biyyattii keessaa furmaata gama siyaasaa arguuf gargaara jedhamee jira. Yeroo ammaa uummanni 400,000 caalaan beelaaf saaxilamuun ibsameera. Walgahii ejjennaan lama irratti calaqqifame kanaan Ameerikaan ammayyuu mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsi dhala namaa qabuusaa mirkaneessuun itti gaafatamarra jiru ba'uu akka qabuu fi gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa isa dhugaarra akka ga'aniif gaafattee jirti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Linda Toomas Giriinfiild loltoonni Itiyoophiyaa Maqalee keessaa yeroo ba'an waajjiroota gargaarsa dhala namaa saamuu fi meeshaalee quunnamtii barbadeessuu isaanii kan ibsan yoo ta'u meeshaalee saaman mara deebisuu qabu jedhaniiru. Namoota Tigraay keessatti rakkataa jiran isa kanaan duraa caalaa amma dhaqqabuu akka barbaachisu ibsanii gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa isa dhugaa tolfachuun mariif akka gatta'an gaafatan. Mariin kunis humnootii Tigraay ka dabalatu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru. Raashaan dhimmi Tigraay dhimma keessoo kan Itiyoophiyaati jetti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa qormaata adda addaa kan Itiyoophiyaa keessaa sirnaan hubachuun yaalii biyyattiin gochaa jirtu akka deeggaraniif bakka bu'aan Itiyoophiyaa gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Naayijeeriyaa kaaba dhiyaa bakka hojjettoonni hospitaalaa jiraatan keessa hidhattoonni mucaan umriin waggaa 1 kan neersii dabalatee namoota hanga 8 butanii fudhachuun ibsamee jira. Kana malees hidhattoonni kun buufata poolisii naannoo sana jiru haleeluu isaanii poolisootaaf aangawoonni hospitaalaa ibsanii jiran. Kutaa Kaadunaa keessatti hidhattoonni namoota butanii fudhachuu fi gadhiisuuf immoo gumaa gaafachuun irra deddeebi'ee gaggeeffamaa jira. Bakka Zariyaa jedhamu kanatti hospitaala sadarkaa guutuu biyyaa kan dhukkuba sombaa fi qurcummaa itti wal'aanantu argama. Hospitaala kanarratti haleellaan innaa gaggeeffamu kun yeroo sadaffaaf ta'uusaati. Haleellaan kun dilbata kaleessaa ganama ka gaggeeffame ta'uu dubbi himtuun hospitaalichaa Rooyitersiif ibsanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaan ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin namoota shakkamanii hidhaman 4 keessaa 3 irratti balleessaa muree jira. Har'a mana murtii olaanaa Lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaatti dhiyaatanii kanneen murtiin balleessummaa itti murame himatamaa tokkoffaa Xilaayaamii, lammaffaa Kabbadaa Gammachuu fi sadaffaa Abdii Alamaayyoo ta'uun beekamee jira. Tsaayaa Daamxootuu Finfinneerraa gabaase. Manni murtii olaanaa Lidataa dhaddacha farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaa namoota 4 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin shakkamanii himataman keessaa namoonni 3 balleessitootaa jechuun murteesseera. Himatamtuu afraffaa Laamroot Kamaal irraa kan hafe himatamtoonni 3 himatamaa tokkoffaan Xilaayaamii, lammaffaan Kabbadaa Gammachuu fi himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo balleessitoota akka ta'an manni murtii kun ragaa namaa fi barreeffamaatiin mirkaneeffadheeraa jechuun ibseera. Manni murtii kun ragaalee abbaan alangaa dhiyeesse kan barreeffamaa fi namaa jecha amantaaf waakkii kan himatamtootaa akkasumas ragaalee ittisaa kan himatamtootaa dhaggeeffachuusaa ibseera. Himatamaa tokkoffaan Xilaayaamii jecha amantaaf waakkiisaa wayita kenne an Hacaaluu hin ajjeesne na dirqamsiisanii humnaan reebicha hamaa waan poolisiin irratti raawwateef dirqameen jecha koo kennee jechuun mana murtiitiif ibsuusaa kan eere dhaddachi kun reebichi nama kanarratti raawwatamuu ragaan ibsu kan hin jirre ta'uu fi yeroo jecha isaa poolisiidhaaf kennu wantoonni dhiibbaan irra ga'uu agarsiisan suur-sagalee waraabame irratti kan hin argamne ta'uu hubadheera.
Kanaaf ergama fudhatee Hacaaluu ajjeeseeraa kan jedhame Xilaayee Yaamii ragaa barreeffamaa fi namaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse akka ofirraa ittisuuf ragaa dhiyeeffatee ragaan ittisaasaas jechi isaan kennan waan wal faallese ta'uu isaatiin yakka ittiin himatame labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuu bahe lakkoofsa 1176 muraa 2012 darbee waan argameef balleessummaan irratti muramuu manni murtii kun ibsee jira. Manni murtii kun himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuus balleessummaan murtee irratti dabarseera. Namni kun akka inni balleesse ragaan itti mirkanaa'e keessaa tokko haasaa inni bilbila isaan taasise akka ta'es ibsameera. Kabbadaa Gammachuu wayita barbaadamaa turetti dhokachaa kan turee fi yeroo dhokatetti ammoo bilbila harkaa kan ofii isaatiin bilbilee akka dhokachaa jiru namootatti himuusaa eeruudhaan manni murtii kun sagalee waraabames dhaggeeffachuusaa ibseera. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa kan ta'e Abdii Alamaayyoo ji'a lamaan dura wabii qarshii 10,000 kan bahee dhimma isaa ala taa'ee hordofaa ture dhaddachi har'aa namni kun kan balleessaa hojjete ta'uu mirkaneeffadheeraa jechuun murtee balleessummaa irratti dabarsee hanga murtiin xumuraa kennamutti mana hidhaa akka turu jechuudhaan ajaja kenneera. Manni murtii olaanaa dhaddacha lidataa ramaddii lammaffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa yaada murtii adabbii irratti bitaaf mirga dhaggeeffachuudhaaf adoolessa 8 bara 2013 beellameera. Artiist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012tti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti bakka addaa kondominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan rukutamee ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hiwaatiin kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan Itiyoophiyaa ammaan dura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Mootummichi naannoo Tigraay ibsa baaseen humnoonni Eertiraaf naannoo Amaaraa naannoo sana keessa akka ba'an naannicha keessatti baladii sadarkaa addunyaa geggeessuu dabalatee walquunnamtiileen hundinuu akka banamanii fi qaamni humna nageegumsaa mootummaa kamiyyuu Tigraay akka hin seenne kanneen jedhan dabalatee haaldureelee tarree jira. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Bafqaaduutu dhiyeessa. Yeroo ammaa mootummaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru addi bilisa baasaa saba Tigraay labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa baase irratti deebii kenneen rakkina karaa nagaatiin hiikuu irratti akka ejjennootti waan itti amanu ta'uusaa ibsee dhukaasa dhaabuudhaaf garuu haala dureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan qabxiiwwan gaaffii isaa tarreesseera. Haala dureewwan ilaalchisee ibsi ba'e kun akka jedhetti haala dureewwan tarreessaman kana keessaa inni jalqabaa loltoonni mootummaa Eertiraa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa walloliinsaan dura bakka turanitti deebi'uu akka qaban ibsee qaamoleen humna tikaa mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessa waan jiraniif isaanis bahuu qabu jedheera. Akkasumas fuulduratti mariin mootummaa Eertiraa waliin taasisamu yoo mootummaa naannoo Tigraayin xumura argate qofaa jedha ibsichi. Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatamee fi duguuggaa sanyii taasifame irratti warreen hirmaatan hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas qaamoleen biroo garee mootummoonni gamtoomanii dhaabuun qoratamanii yoo sadarkaa addunyaatti itti gaafatamanidha jedha. Gargaarsi namoomaa karaa geejjibaa hundaanuu fe'amee warreen gargaaramuu qabuu fi yoo ga'uu danda'e namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii bakka turanitti deebi'anii miidhaa isaanirra ga'ee fi yoo beenyaan kaffalameef qofa akka ta'e gaafateera ibsichi. Tajaajilli hawaasaa ibsaan, bilbilli, baankiin, balaliin xiyyaaraa, barumsi, tajaajilli fayyaa fi daldalaa ittuu walirraa hin citin yoo hawaasa qaqqabuu danda'e. Akkasumas balaliin xiyyaaraa sadarkaa addunyaa yoo buufata xiyyaarota naannoo Tigraay keessa jiran irraa jalqabameedha jedha. Itti aansuudhaanis baajanni mootummaan federaalaa bara 2013 akka lakkoofsa biyyaatti Tigraayiif ramade kallattiidhaan mootummaa sabaan filatamee fi akka galii ta'uu qabu gaafatee humni tikaa mootummaa federaalaa kamiyyuu yoo Tigraayin hin seenu ta'e murtii dhukaasa dhaabuu fudhannaa jedheera. Gaaffichi itti fufuudhaanis seeronni fulbaana yookiin maskaramii 25 as bahan akka fudhatama hin qabanne yoo taasifamanii fi seeronni Tigraayin ilaalchisanii bahanii yoo haqamanidha jedheera. Kanumatti dabaluudhaanis hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Tigraayii fi warreen biroo yoo hiikaman qofaa jedha. Dhumarrattis haaldureewwan caqasaman kun hundi hojiirra ooluu isaanii qaamni hordofu yoo kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ta'e qofaa kan dhukaasa dhaabuu dandeenyu jedheera ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'e kun. Kanumaan walqabatee ibsi adda bilisa baasaa saba Tigraay irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti
Yeroo ammaa dhaabichi naannoo Tigraay caalaadhaan waan to'achaa jiruuf qaamoleen gargaarsaa fi miidiyaa Tigraayin seenanii socho'uu ni danda'u jechuu isaa gabaasni Mulgeetaa Atsibaa Maqalee irraa VOA'dhaaf gabaase ibseera. Dhimma aldureewwan dhukaasa dhaabuu kanaan wal qabate ibsa mootummaan naannoo Tigraay baase kana keessatti akka caqasametti waraanni mootummaa federaalaa Tigraay keessaa kan ba'e mo'atameeti malee qotee bulaadhaaf yaaduudhaaf miti jedha. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa haaldureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse kanarratti kallattiidhaan deebiin kenne amma ammaatti nu ga'uu baatus muummicha ministeeraa dabalatee aangawoonni mootummaatii fi waraanaa sababa dhukaasa dhaabuu irratti ibsa kennanii turan. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Abiy Haala torban darbee turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti ibsa kennaniin sababa mootummaan federaalaa waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu ibsan raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti dugda duubeedhaan waan itti dhukaasamaa tureef deebisanii uummata irratti dhukaasanii saba wajjiniin wal dhabuu waan hin barbaannee fi akka ta'e caqasanii sabni Tigraay yeroo haara galfii argate akka itti yaaduudhaaf jedhan. Sanaan alatti immoo ganna kana keessaa waan dursi kennuu fi nurra jiru waan qabnuuf qarshii keenya, nama keenya, hidhannoo keenya qusannee gara isa caaluutti yoo xiyyeeffanne wayyaa kan jedhuudhaaf jedhaniiru. Akkasumas deetaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseen dhiibbaan hawaasa addunyaa waan cimaa deemeef akkasumas qotee bultoonni carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaaniitiif dhukaasa dhaabuudhaa fi murtii raayyaa waraanaa baasuu fi sababa ta'uu isaanii dubbatanii murtichi murtii siyaasaatii jedhanii turan. Qondaaltota waraanaa keessaas Leetanaa Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa torbee darbee gaazexeessootaaf kennan irratti addi bilisa baasaa saba Tigraay yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan Itoophiyaa yaaddessu gochuu hin danda'u. Kanaafuu naannoo Tigraay baanee dhimma yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uun barbaachisaadhaa fi dirqama waan ta'eef jechuun isaanii ni yaadatama. Dhaggeeffatoota keenya dhimma kana ilaalchisee mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi mootummaa Eertiraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goonee hin milkoofne. Fuula duratti akkuma deebii arganneen isinii dhiyeessuu yaalla. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa 3,500 ol simachuusaa beeksisee jira. Barattoota simataman keessaa hagi tokko ganna yeroo barattoonni eebbifamanitti mooraa yuunivarsiitii seenuun keenya nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoon taasisamu laaffataa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru barattoonni kun. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa barana gara mooraa seenaniif simannaa taasisuu isaa beeksisee jira. Haala simannaa barattootaa ilaalchisuun pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo isaan haaraa dhiyeenya muudaman Dr. Baay'isaa Lataa ni dubbatu. Bara kana bara 2013 barataa haaraa waxabajjii 24-25 simannee jirra. Barattoonni keenya mallee seenaa jiranii. Guyyaa lamaan sunitti barattooti gara yuunivarsiitii keenyatti ramadaman haaraa 3,500 ol ta'an simachaa jirra. Barattoota kana akkuma beekamu barnoonni bara kanaa xiqqoo sababa dhibee COVID wal qabatee of eeggannoo guddaadhaan kan adeemsifamu ta'a. Naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa gara Yuunivarsiitii Amboo barattoota dhufan keessaa hagi tokko waqtii gannaa mooraa Yuunivarsiitii barnootaaf seenuu isaanii ilaalchisee waan itti dhaga'ame ibsanii jiru. Ibrahim Nuuroo Muummee godina Harargee Bahaa Baddannoo Araddaa Jabiyyaa. Kaniin dhufee akkasitti barana sababa koronaa fi hanqanaa irraan ka'e yeroo dabarsinee ganna samarii istuudantii taane dhufnee jechuudha gadda hono torbee tokko caallee eegalune amma hono har'as geenye jechuudha ammoo bareedduudha ammoo haalli jireenya si qilleensi si Harargee waluma fakkaata baay'ee bareeda. Siman bareeda ture bakka haala gaariin isa faamismeesanii jira. Ganna waan tolu ture garuu gamal goona yeroo tanaan dhufe yeroo tuga kanan nu godhe malee sila waan tolu bareeda haalli qilleensaatii fi bareeda ture. ስሜ ምህረት ታደሰ ይባላሉ። የመጣው ከደብረ ታቦር። ምህረት ታደሰን jedhama ደብረ ታቦር irraan dhufe haalli baruuf barsiisuu amma hin eegalamne osoo bona barannatee ganna kana warra keenyatti deebinee isaan gargaarra turre sababa COVID-19 haalli baruuf barsiisuu ni ulfaata jedhee yaada jedhe. Maqaan koo Tsiyoona Baatiin jedhama. Godina Buna Beddellee magaalaa Beddellee irraan dhufe kannaan dhufuun baay'ee cimusi kaayyoo keenyaaf jennee bakka galma keenyaaf jennee dhufneerra jechuudha. Yeroo baay'ee teenyarra garuu baay'ee mana ta'us baay'ee namatti cima garuu kutannoo keenya kaayyoo keenya boriitiif jennee garuu dhufneerra jechuudha.
ስሜ ኩራባቸው ክብረት እባላለሁ። የመጣሁት ከዋግምራ ነው። እንደ ትምህርቱ ኩራባቸው ክብረትን ጀደማ ዋግምራራን ዱፌ በርኖቴ ላልቼ yeroo dhiyootti jalqabne odeeffannoo jedhutu jira. Ganna dhufuu keenyaan wal qabatee kun waan addaati. Amboon baay'ee miidhagdee jirti. Akka duraanii miti rakkoon nageenyaas hin jiru. hedduu gammanneerra jedhe. ሀብል ሸዋመነ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ነው። ሀብል ሸዋመነን ጀደማ ፊንፊኔራን ዱፌ yeroo jalqabaatiif kanan gara Amboo dhufe simannaa gaariitu nuuf taasifame. Kanaan dura waxabajjiif adoolessa keessa yeroo barattootni eebbifaman hin beeka. Nuti ammoo gara yuunivarsiitii seennee jirra. Anaan natti toleera. Maaliif yoo jettan mana taa'uun baay'ee na nuffisiisee ture. Akkan jireenya haaraa eegalettan fudhadha jette. Barattootni kunneen eeggannoo vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamaa jiru wal qabatee waan taajjaban akkasitti dubbatu. Koronaa waan akka baddee takka daalaa namni maaskii irraa manoo haa deema haa qabus durumni haa deemaa jiru. Maal irraa kan ka'e annaan galee gaa namayyuu nama deemu illee haateen deemu gaan anis maal irraa hin qaaddaa jechuun dagaamtee mana haa'ee silaa haatanii deemanii bareeda haa koronaan kun hin dhaabbanne meeshaa addunyaarraa shororgeessaa jira. ምንም ማስክ ያደረገ ሰው አላየሁም። Namni haguuggee afaanii funyaanii godhatee mul'atu nuti ofirraa baasnee keenye. Koronaan ammallee jira. Namoota dhukkubsatan illee anuu beeka. Osoo haguuggee afaanii funyaanii godhachuudhaan koronaa irraa of eeggannee gaariidhaan jedha jette. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataa weerara COVID-19 dursanii ittisuuf waan ni hojjetama jedhan kunootti. Amma dhibee COVID kana wajjin wal qabatee of eeggannoon taasifamu harcaatiin ni mul'ata. Haa ta'uutii garuu akka yuunivarsiitiitti barattoonni of eeggannoo akka godhan mana nyaataattis haa ta'u alattis yeroo deemanitti haguuggee afaanii funyaaniif afaanii akka godhatan jajjabeessaa jirra. Haa ta'uutii garuu harcaatiin tokko tokko ni jira. Isuma wajjin wal qabsiisnee guyyaa boruu barattoota keenya kaampaasii lamaanitti argamaniif kaampaasii isa guddaa barattoota sooshaal saayinsiin ramadamanii fi kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti teeknooloojii keessatti ramadamanii jiran orienteeshinii kennan jennee yaadna. Orienteeshinii wantoota irratti kenninuuf keessaa tokko dhimma koovidii kana ta'a jechuudha. Barattoonni of eeggatanii barumsa haala fayya qabeessa ta'een akka barataniif orienteeshinii kennina jennee qophiirra jira. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saanaaraa dhiyeenya muudaman ta'uu wal qabatees akkaataa ittiin hojjetan irratti ibsanii jiru. Dr. Baayisaan. Egaa yuunivarsiitiin keenya waggoota darban keessatti hawaasa wajjin walitti siqeenyaan hojjechuu keessatti waan hawaasa fayyadan hojjechuu irratti cimina guddaa qaba. Egaa jijjiiramni taasifame kanarratti miseensuma yuunivarsiitii kanaa waan hin tureef waan yuunivarsiitiin keenya kanaan dura itti ture osoo duubatti hin deebisin moor cimsine ergamni nuti qabnu yuunivarsiitiin bakka kamittuu dhaabatu ergamni isaanii guddaan tajaajila hawaasa tajaajiluudha waan ta'eef tajaajila hawaasa keenyaaf kenninu bu'aa hawaasa keenyaaf waan buusa jennee yaadnu irratti osoo duubatti hin jedhin cimnee kan hojjennu ta'uu jechuudha. Wantoota kanaan dura turanis cimsinee kan itti fufnuu fi yuunivarsiitiin keenya ergama kallattii kaawwate sun irratti yeroo gabaabaa keessatti bakka yaade akka ga'uuf manaajmentii yuunivarsiitii barsiisota hawaasa yuunivarsiitii hawaasa naannoo wajjin waliin ta'uudhaan cimnee kan hojjenne ta'uu ibsuu barbaada. Yuunivarsiitiin Amboo sagantaa barnootaa garaagaraan digirii jalqabaa hanga digirii sadaffaatti barattoota 30,000 ta'an barsiisaa jiraachuusaa beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun Waashingtan DC irraa kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Har'a yeroo Independence Day yookaan guyyaa walabummaa Yuunaayitid Isteets ayyaaneffamaa jiru kanatti mootummaan Baayiden yeroo kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti talaalii fudhachuu irratti mamii naga tokko jiruu fi akaakuun vaayirasii koronaa haaraan ammaataa jiru kanatti gama dhukkubicha faccisuutiin tarkaanfiilee gaarii agarsiisaa jira. Gabaasaa Jisus Meen Oonii tujubeetu dhiyeessa. Adoolessi 4 guyyaa Yuunaayitid Isteets ayyaana walabummaa ishee itti kabajjedha. Ayyaana yaadannoo hundeeffama biyyattii kan waggaa 245ffaa. Waggaa kana adda citee ka ture maatiin walitti dhufee ayyaaneffannaan hawaasaa deebi'ee haara'ee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif giifti dureen Jiil Baayiden namoota yeroo balaa dursanii birmatan 1,000f aangawoota waraanaa Waayit Haawusitti afeeruudhaan irbaata waliin qooddachuun kan waggaa waggaan ennaa ayyaana walabummaa geggeeffamu agarsiisa xaaxee bakka itti dhiyoo jiru naashinaal mool bakka jedhamurraa daawwataniiru. Niiwuurk keessaa xaaxeewwan 65,000 halkan edaa xaaxeffamuuf dhiyaatanii jiran. Hawaasaaleen gurguddaaf xixiqqoon guutummaa biyyattii keessaa agarsiisa ofii isaanii qopheeffachuudhaan galgala kaleessaa xaaxee xaaxessuun ayyaana kana kabajan. Maatiiwwan hedduunis boroo ofii isaaniitti wal ga'uudhaan
Firoottanii firiyoottan baatii hedduuf wal hin argin turan waliin wal ga'anii jiran. Kaan isaanii erga vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame baatii bitootessaa bara 2020 qabee wal hin argin turan. Waggaa tokko dura ka turetti adda ka ta'e sanbataa qabee lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 47tti hedaman xayyaara yookaan konkolaataadhaan imaltuu kadhaqan ta'uu waldaan awutoomobilii Ameerikaa beeksisee jira. Kunis kan waggaa darbeerraa dhibbarraa harka 40 ol guddate. Folks, we're heading into a very different summer compared to last year. A bright summer. Lammiiwwan ka waggaa dabree waliin ennaa wal bira qabamee ilaalamu bona baay'ee adda ta'etti deemaa jirra. Bona ifaa kadhannaa keenyaan bona gammachuu ta'uuf jira. Waggaa darbee yeroo akkasii lammiiwwan Ameerikaa hedduun guyyaa walabummaa biyyattii haala itti kabajame qabbanaa ture yookaan qaruman kabajin hafan. Kunis biyyattiin weerara COVID-19 yeroo lammataaf waan ishee mudateef jecha. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii Dr. Anthony Fauci innaa sana akkas jedhanii turan. We have now a very large outbreak. There have been, as you probably know, close to 140,000 deaths. Amma weerara guddaan nu mudatee jira. Tarii akkuma isin beektan namoonni 140,000 ta'an du'aniiru. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo vaayirasichaan qabamaniiru. Kun oduu akkaan yaaddessaadha jedhan. Innaa bulchiinsa Tiraamp talaalliin milkaa'ina qabu hin qophaa'in waan tureef COVID-19f deebii kennaa akka turan kutaalee biyyaa turan. Sun immoo yeroo tokko tokko qajeelfama ba'een faallaa deemaa ture. Lakkoobsi namoota koronaan du'anis guyyaatti 1,100 ga'ee ture. Amma garuu haalli isaa adda. Jijjiiramaawwan jiran gurguddaan talaalliin argamuusaa akkaataa dhukkubsattoota COVID-19 itti wal'aanamaniif wal'aansa nuti itti gargaaramnuuf sanarrattis ragaa guddaa qabaachuu dhabuudhaa jechuudhaan hayyoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiran. Bulchiinsi Baayiden yeroo ammaa talaalliin miliyoonni 300 miliyoonni 26 ol namootaaf kennamuutti gammadee jira. Dhibbarraa harka 54 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa guutummaan tallaalamanii jiru. Garuu shakkiin tallaalicha ilaalchisee ammayyuu jira. Pireezidaanti Baayiden lammiiwwan biyyattii hanga adoolessa 4tti dhibbarraa harki 70 kan ta'u talaallii fudhatu ka jedhanii turan hin milkaa'in hafe. Hayyoonni eegumsa fayyaa weerarri dhibee kanaa ittisuuf akkasumas waggaa ittaanu ayyaana walabummaa kan adoolessa 4 daran akka gaariitti kabajuuf tattaaffiin addunyaa ka qindoome jiraachuu isaarratti hirkata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii